guyyaa ilmaan namaa qaamaaf qalbii guutuun bakka tokkotti wal ga'anii jila waaqarraa ayyaaneffatanidha. Kan darbeef galata galchaa, kan dhufuuf waaqa itti kadhatanidha. Oromoo irratti hundaa'uudhaan jila waggaatti al tokko bulfatamuudha. Ayyaana uumamaan sirneessee uummanni nagaan jiraatudha. Baga ayyaana jila Tajootiin isin ga'e. Jilli Tajoo amajjii 17 bara 2018 magaalaa Baatuutti Malkaa Dambalitti gaggeeffama. Aadaan ofii eenyummaa ofiiti. OJMC Media. Marree OJMC Mediaan qophii isaa mara xumuree bakka sanatti argamee sagantaa isaa simbiraa qaqqabsiisuudhaaf qophii mara xumureeti jira. Roobni lafaan nuu qaban, lafaan nuu qaban.